Oromoo nagaya fayyada kam fayyada min nagaya kapten eme sena silawan gartee waan balina waan asoolin jira daballe impayni goda waan namni siyaasa qabulle da kun wali barbada so tanaafu gartee sila share gotani namni birande walla geessani siyaasa barida ture garuu sinu qalbii qabsanii jirtanii wi nam tokkolle jiraachuu dabsaqee sanirratti anyway warini raadubachuu barbaade ijoollee Oromoo ta'e ijoollee gartee ammaan ta'e dengada dambidoollee keessa ijoollee rashanaa jiran tana gartee hawaasni keenya kuni fakkeenyaaf mi'a obboleen kiyya namni Oromoo kun gartee waraana kana sappoortii godhaa jiru uummata Oromooti loonii sappoortii godhaa jira qabeenyaa sappoortii godhaa jira ilmaa isaanii sappoortii godhaa jira ilmaa isaanii kaduu jiru kana akkamiin gaafachuu dadhaban Oromootu even duutee abbaa gadaatillee gartee formaata sinar kanneen nama jeesidhaan mallee gartee gabbaasanii dubbachuu dadhabanii jiranii qeeroo riiziin akkatti ajjeesu jiran isinii himuu ferraatan qeeroo wanni itti ajjeesu jiran ijoollee qeeroodhaa gartee fuudhanii mana hidhaa gizee geessine ijoolleen qeeroodhaa gartee ijoolleen jajjabduu jaaniin gizee mana hidhaa keessa jirtu mana hidhaa kana keessa gartee kan qaxxaamtee tuwamtee kan gizee dhibi qaxxaamtee tumamne gizee tumne gizee gabbaan nama kumata kaa'ol gartee nurratti leenjisanii nurra gabbaasanii tanaafu qeeroo jajjabduu qabaati gartee rashanaa warri jeenii rashansiisu jiru ijara kanaan isinii himaafin isinii dhufe too warri ajjeesu jiru eenyu darinnati biyya saniiti dammaqee mokonnin deebi damballaash mikitili damballaash mangistuu maarree khajaanin kamataa dhagaasan gartee isaan kuni gartee warra qeeroo tana gartee waliif ajaja gaditti dabarsanii ijoollee qeeroo ta sila ajaa'aniin ijoollee sila qeeroodhaa jajjabduu tajaaniin gartee yoo gabbaatellee tuwamtee maneedhaa isa keessatti gartee gisee tuwamtee gabbaatee ijoollee nurra kaasii dhibbata akka gartee nurra leenjisti tanaafuu akka isaanii beekamnetti mana hidhaa adda irra deemaaniiti gizee warri isaanii abdii murate galaa dhaabbate gartee gabbaasaa rashanaa darbaa ka jechu jiruuni gartee warri qeeroo harkaa dhageetiin feene ijoollee dargaggeessa katee dhiisi Oromoo kana gartee harkaa dhageetiin feene damballaashii fi gartee namticha kana ka mikitili Prime Minister Khayfinjuu kana gartee dammaqee mokonninii fi namticha daniinati dhaatii fi gartee damballaash mikitili damballaash gartee isaan kana gartee warri gartee akka isaan mana hidhaa kaaniif kaanirra deemanii akka isaan deemanii ijoolleen tun gartee gizee warrinis nooliidhaa dadhabatee gartee hara jiru karaa saabaa ol fidanii ijoollee gad jirtu gartee gamana mana hidhaa kan beekamne keessatti warri oofsisaa jiru gartee jara kana gartee ummanni Oromoodhaa kun gartee waliyyoo dhaabbatee ilmaa isaatiif gartee lubbuu ilmaa isaanii seef hin godhin Oromoon gartee namni ilmaan keessan sirraa mana hidhaa jiru abdii muratinaa jala deema ilmaan keessan bika jiru jala deemtanii baruu qabdan gizee isin jalaa dhaabbattan gabbaasanii rashana ijoollee amma akkasiin rashanamaa jiran miikidiyaanummaan ijoolleen Oromoo qeerootuun gartee miikidiyaanummaan isaan rashananii maalii himaa jetiin nama gaafadheen gizee nama gaafadheen riizinni gartee reeshoo qeeroo rashanamaa jirtuuf edda guddinsi ijoollee yaan generation youth wanni gartee rashanaa jiraniif ijoolleen tun gartee qiimanyaadha gabbaatu gartee waan achi keessatti taateen waan gartee rakkinni sirra bu'ee gabbaatee kabiraati himti miidiyaarra gabbaatee haasooti so tanaafuu maqaa keenya nu cabuu mandaara sambikee inni jirutti miila muruudha jaanii ijoollee gartee jajjabduu jaaniin mana hidhaa kaaniif roofanii gizee abdii fi warri isaanii abdii irraa murate gizee warri isaanii gartee namni gaggaafatu dira sarraa dhaabbate ijoollee san gabbaasanii rashananii ala darbuu jiranii okay ijoollee lubbuun qeeroodhaan wanni itti dhumaa jirtuun sababaa nama jahan kanaatiin dhumaa jirti ijoolleen Oromoodhaa gartee jarri gartee OPDOtis ifi namaas wanta awwal abdoodha tawaaniyaanii dhammaan tana keessatti addisu araggaadha tawaaniyaanii lubbuu namaa balleessuu keessatti ka dalagaa jiru qeeroon gartee ka gadi hin baanellee gartee ka gabbeellee ka rashana mura tawaaniyaanii nama 8 kan isinii himeetiin jira damballaash mikitili damballaash mangistuu maarra kajaanii kamataa dhagaasan gartee mikitili Prime Minister gartee ifiin isaa fi gartee namticha wanta namticha gartee daniinatiidhaa beekamaa kana gartee kan Itoophiyaa kan eegu jiru kana gartee kan eegu kajaaniin malee gaameti garbee fiifu waardiyaa rambahin kan waardiyaa eegu tureetu barreetti na Itoophiyaa guutuu eega jaaniiti fudhachirra kaaniin kan namticha mataan qabne kan barnoota qabne kan dandeettiin qabne achirra kaaniin lubbuu namaa taphachaa jirani garuu hawaasni keenya kun maahusoo hawaasni keenya kun inni yaaltanii gartanii OBN irratti wanni isaan jechaa oolaniif wanni isaan dubbachaa oolan wanni isaan jechaa oolan laaltanii gartan Oromoo miirra kaayitiin sin dhageessaa OBN irra waan isaan jechaa oolaniin
warri gartee lubbuu namaa tanatti taphachaa jiras hawaasni keenyaas gartee dantaa garaa isaaniitti dantaa qoonqoo isaaniitti dantaa gartee warri mootummaa tana keessa jiru lubbuu namaa akka taphachaa jiru hawaasa keenya warra kaar gartee mootummaa keessa jiru ifin aangoo hay qabdanii gartee aangoo taphachaa jirtaniin irraan sini kaayan Oromoon gartee namni Oromoo namni taatan gartee ilmaan keessan irraa abdii muratina ilmaan keessan godee isaan seenan rakkatanillee taatan waan qabdan gurgurtanii ijoollee teessan jala kanaafne ijoollee teessan akka isin abdii galaa muratanii mana hidhaa kaanii rooftanii waa'ee yoo kijiba taateen galan solaan tena agartu mana dabulto oso mana hidhaa kana keessa kami akka geessanii beektan si jirtu Oromoon mana hidhaa adda geessanii ijoollee mana hidhaa kaanii gartee warra isaanii abdii murachisanii gizee warri bikka jiruun beekamuu jaanii namni irraa dhaabbatee booda gartee ijoollee gabbaasee warri rashanaa jiru gartee ummata torban kanii maqaa isinii dheekan kanaafuu hawaasni keenya akka hawaasaatti gartee namni du'aa jiru ilmaan keetti du'aa jira namni du'aa jiru gartee ilmaan keessanii du'aa jiran hawaasni kun gartee namni sappoortiin godhina namni isin jeesin gaafatu jiru ilmaan keessan kana kaduu jiru kanaaf lubbuu tanaaf maaf hin dirmanneef qeeroo bilaashi du'aa jirti qeeroo waan hin dalagin waan hin balleessin irra du'aa jirtiin internet xiyaan raasutee jira oy sinif irra kaayaa Oh, sorry. Kembali rangkai. Walarkaa fuudhinsa tiraaktaroota enterpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa fi dhaabbata keenya gidduutti gaggeeffame. Nageenya naannoo keessatti mirkaneessaa jirtu. Yeroo dhiyoo keessatti lixni Oromiyaa kunis humna addaggee humna ergamtuu humna juntaadhaaf ergamtuu fi juntaa wajjin taate uummata kana waraanturraa yeroo gabaabaa keessatti akka inni bilisa ta'u abdii guddaan qabaa. Deeggarsi mootummaan naannoo Oromiyaaf hawaasi keenya nuuf taasisee hamilee guddaan nutti horeeraa jedhan hoogganaan humna addaa Oromiyaa damee lixaa gargaaraa koomishiinaraa Gaalii Kamaal. Humna ganjallaa jiru sana biran jira jabaadha. Warshaalee paarkii Eastern Musa deeggarsa. Yoonaas Mangashaa gabaasa dabala. Kan nu galchu ta'uu isaa. Waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaalixaatti bira ga'uuf hunduu tokkummaan hakaanu. Biyya keessan baataniif galata guddaa. Namoota ta'ee jiruuf carraa kanaanis naannoo Oromiyaa mootummaa. Biyya biraatis jiraate Itoophiyaa keessas jiraate Itoophiyaa malee biyya biraa waan hin qabneef gizeen wajji dhaabbannee lola kana ofirraa qolachuu qabnu amma waan ta'eef lammiin hunduu waan danda'uun hirmaatee hojii dippiloomaasii bakka jirutti hojjetee biyya keenya tana haga isiin injifannoodhaan lolcha goolabduutti waliin dhaabbachuu danda'utu irra jiraata. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gootota raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa Oromiyaa lixa. Amma namtichi kagatee dambidooloo kaifin jiru kuni dambidoolooti. Ijoolleen sadeen san gartee gabbaasanii karaa shansiise. Namtichi dambidooloo kun gartee qabeenya uummata Oromoo raayis guuraa. Gartee qabeenya Oromoo raayis guuraa. Loowwan Oromoo irraa guuraniin warqoo ayitaneetitu gargaarsa sinii godha jedhanii kan inni fe'an isaan beeksisee godhu jiran. Oromoo irraa loonni guuran. Loon Oromoo irraa guuranii kan gartee warqoo ayitaneetitu gargaarsa sinii kanneen jedhanii diimaa jiraniin miidiyaa irra darkaa jirtan. Okay, warqoo ayitane kan tuqannee loowwan kan guuramaa jiru kun Oromoo irraa guuramaa jiran. Okay, warri dambidooloo kun gartee ni jiramti ilmaan Oromoodhaa kan gartee mana hidhaa san dambidooloo keessaa fuudhanii gartee ijoollee rashanan san akkamiin rashananii maaliif rashananii jedhanii maaliif geessu kan gabbaaniin dubbatin hawaasni keenya kuni warri gartee lubbuu namaatis fichisuutu jiru hawaasa keenya gartee warra mootummaa keessa jirre fiinchu warra gartee mootummaa tana keessa jirre fiinchu ijoollee gartee rashansiisaa ijoollee gartee ajjeessaa jiruun isaan kun ajjeesanii ijoolleetu bilaashin maaliif duuti ijoolleetu maal balleessitee bilaashitti gartee mana hidhaa keessaa gabbaasanii maaliif Oromoo maa rashanamti wallootti namni maaliif du'a
wallagga namni maaliif do oromoo bichaadha khabiisan buchu jiru oromoo bichaadha garte khabiisan keessatti garte biyya san garte oromoo bichaadha kha Itoophiyaa tun deemtu takka Itoophiyaa tan khadaabe deemu jiru oromoo bichaadha saba sablinni bira maaliif hinduune oromoo qeyroo akkatti du'aa jirtu kan inni sinii metan oromoo namni qeyroo ajjeesaa jiru garte isinitti meetii jira maqaa isaanii saddeettan isaanii garte abeebee damaatuun garte amaara fakkaachuudhaaf rakkattee duutee jirtu garte isinis garte amaara fakkaachuudhaaf duutee jirti isin faadhi isaa gaanirra garbee jaa'u isin garbee deemtu tafaayidaa qabnu dhala arrabsuun dan jaaladhu anyway namni kun oromoon garte akka hawaasa maaliif wal cinaan dhaabbanin osoo ilmaan keessan garte qacceen teessan isin jalaa dhumaa jirtu isinii himeetiin jira qeyroo akkatti ajjeesaa jiran qeyroon garte akkatti du'aa jirtu sitti hilmaa jira obboleetti jira na dhaggeeffadhaadha qeyroo ijoollee mana hidhaa jirtu takkallee namni tokkollee garte akka jalaa nafne faamilii isaanii garte warri isaanii ifin kabiraatillee koollaatillee akka jalaa nafne ijoollee teessan bikkee jirtutti dhaqaa deema iyyaafadha yoo iyyaafachuu baattan mana hidhaa kaanii oofaniiti ijoollee gizee namni faamiliin deebitee gaafattu gizee dhabamtee ijoollee san gabbaasanii racharanii fuudhanii darbaa jiran ka darbaa jirus maqaa isaaniitiin himeetiin jiran garte warri darbisiisu jirus garte warri oromoon akka miilaan dhaabbattu miti oromoon akka ijoolleen oromoo akka miilaan dhaabbanne ka barbaade dammaqee mokonniinii fi garte namticha darinnatiidha isaanii garte kaayee kannee fi walii dabarsanii walii qaba cufti isaanii darinnatiin akka jirutti amaara isinii himeetiin jira amata akka guutaan isinitti himee jiran garte oromoon ifin kareef ke ijaana gartan ka ijaanin arkin ka garte hallayyaa irraa gad darban meeqaantamii jiran hallayyaa cufa keessa ilaalamee dalagaa godhatee deemee arkeeni garte oromoon ni agartiin jechuudha oromoon garte amata 27 ta'uu opiidiyoon garte isaan ajjeestee isaan rashantees sanis qiimii san qabatee deebitee larkallee hojii raayyaa biyya maareetee isaan asutu yaa bilengi yemeen jajinaati ummata khabdu sa warra alaarraa garte warra Yurooppii warra alaarraa garte dhagee keenya ganna maaree ganna jan warra alaa khamtutu isaan kana garte teeror isaan godhu jiraamee naayimame warra alaa kham asmara biyya keessa naqanii asmaraan biyya keessa irra daninnatiin irra asmaraadhaaf amaar akka jirutti ilmaan oromoodhaa garte maal jaaniin shanee jaaniiti ijoollee oromoodhaa akka jirutti garte keessa ari'anii keessa baasanii akka jirutti garte daninnatiin amaaraa fi ummata asmaraati biizinesa keessatti garte ummata asmaraati garte warri garte bikka cufa keessatti illee garte amman kontrabaandii warri dalagaa jiru warra asmaraati oromoo namarraa furadhaa nama dhaggeeffadhaa gizee namni waan takka sinii mee dhaggeeffadhaa hujii roola nama afaan oromoo dubbatullee qawaan oromoodhaa dubbatu mee gala deema oduurraa furadhaa mee abshaala ta'a nama oromoorraa dubbatullee abshaala ta'a dhaggeeffadhaati oduurraa fuudhaati itti fayyadamaan sigalee namu akka waan kee kana dubbatu namni biraallee goosisaa taraafu namni biyya san keessatti gartee biyya san daaraa godhaa jiru gartee ummata amaaraatii fi ummata asmaraatii fi ummata naftanyaa ummata amaaraati oromoon akka miilaan dhaabbatu kan barbaanne oromoon akka nagiyaan jiraatu kan barbaanne asmaraan biyya san keessa kana biizinesa keessa kana sigalee dhiitiin daninnatii keessa uummanni asmaraatiif uummata amaaraati ka oromoo fixaa jiru oromoon kana dhageessee kana gurraan osoo dhageessu hateessee afaan marattee teessu hanqa ilaa mana dhufanii sira shantaa'ee gaduuf taayaa boo'aa ooluun faayidaan qabdu gartee namani taatanii yoo nama kataatan taatee bartee illii keessa seenuu qabda oromoon illee keessa seenuu qabdi illee keessa seentee gartee oromoon akka dhiiraatti gartee lolchisiisuu barbaadda waboo bira dheeytee waboo bira qaama kan kediriifattee gartee nama si jeesu taa'uu kana gartee zalaalamaalam kedeessee du'aa ooluun gurra siif hin ta'in reefki kan kee guyyaa gizee cufa gartee miidiyaa kana gubbaarraa ka deemu gartee reefka oromooti reefka ijoollee oromooti kun sirriin dhaggeeffamuu qaba namni oromoo katee garte bikka feete jiraadhu feetu sabii jiraadhu feetu dachi jiraadhu feetu Yurooppii jiraadhu feetu Ameerikaa jiraadhu feetu bikka feete jiraadhu laala akka durii olitti woboo gargaartee woboo bira dhaabbattee woboo gachana kan jabeessitee garte dhiiga maan keessanii dhiiga buleen keessanii baasuudhaan qiimii sana keessa baasuu danda'u yoo kanan ta'in teessee booyaa ooluun reefka keebichaa nama garsiisaa ooluun siiqaanyii beeka laaltee diggartan jarati garaa kana akka ammalee kana goddaaman akka malee akka du'an booyinsa isaanii gizee cufa iyyaa oolaniin qiimii keessa seenaniiti illii keessa seenanii namni kun garte deemee hidhatee akka dhiiraatti garte dullattiin fi dullachiinis garte xilaata isaa firaa dhorkaan haadha isaa irraa garte haadha isaa akka namni reepiin goone godhaan akka garte namni isaa akka namni abbaasaa akka dhajjeefne godhaan kanaafuu namni oromoodha hedduu faayidaan qabne kan taane namni hedduu faayidaan qabne namni ta'ee jiru nama saba keenya saba oromoo kana maantan sigalee ilmaan keessan guyyaarraa gizee gabbaasanii fuudhanii rashananii maayachu eenyu haati teessee eeggattuun xilaata hojii galaa xilaata hojii gaachaa xilaata hojii baagala
xilaataa wajjin gartee nama eenyummaa kan keessifeen nama jireenya kan keessifeen wajjin teessee harka wal fuutee bishaan raabdattee midhaan raabdattee teessee nyaachuu akkamuma nyaattaa'u akkamuma nyaattee akkama bobbaatee akkami galtaa'u qeeroon Oromoo tokko karana goddaa qeeroon Oromoo tokko bilaashin maaliif du'a qeeroon gartee warra gartee OPDO ajooyituu diqaalaa yaattoon gartee diqaalaa har lamaa walii yaattoon gartee tanneen tana gartee warra aangootti isaan fite gartee OPDO ajooyituu tortortuu tana warra aangootti isaan fite har'a qeeroon du'aan hin malleen bilaasii gabbaasanii rashanuun hin malleen qeeroon irra silaa gartee haawultiin maleen qeeroon irra warra du'ee jiru saniif haawultiin maleen irnaawaa kasaaraa biraarra kafaluu miti sigale qeeroon irra tana bilaashii du'aa wanni jirtu maali waan falmatteef du'aa jirti angoorra baganuu fiddanii miti angoo teessan gartee baganuu fiddanii angoorra nu baastanii jaanii kasaara kafalin isaanii du'a taatee jirti har'a ijoolleen bilaashii du'aa jirtu nu gartee nama guddaati maaliif ijoollee gartee xiqqashoo barnoota qabdu ijoollee dandeettii qabdu ijoollee murannoo qabdu maaliif duuti bilaashitti mee mikinaanni du'aniif san maalime namni kamin nama mana hidhaa nama mootummaa harka yoo mootummaa maali miti deemtu mootummaa miti namni gartee namni heeraa fi seera kan jala hoo jiraate gartee seera jala hoo jiraate namni kamin mana hidhaa keessaa gabbaasame oromummaadhaaf du'aa jirtanii bar oromummaa teessaniif du'aa jirtan akkami sirriitti hin dhaggeeffamne isin wanni du'aa jirtanii oromummaaf du'aa jirtanii bar maal wanni biraa namni biraa maaliif qaxxaamee namni mertee qaxxaamee yoo jiraate heeraa fi seera maaliif koortiin dhiyeessine lubbuun namaatu ni deebiti angote santa bururayatan ta cufti keessanuu bururayataniif lubbuu Oromoo bilaashii balleessaa jirtan lubbuun Oromoo dhaarraatan angote sin fiddee bar OPDO ajooyituu namni gurraan ijaanii gurraan isin hin laalle OPDO'n kirminaala OPDO'n gartee isin warri gartee lubbuu namaa balleessaa jirtan amata 27 jeessaa jirtan arrallee rashanaa jirtan Oromoo miilarraa muraa jirtan arrallee Oromoo arrallee Oromoo gabbaatanii gartee du'a akkam fakkaanne tajjeessaa jirtan ijoollee qacceesin irra babbareedduudha ijoollee gartee fiichara qabdu ijoollee gartee barnoota qabdu ijoollee dandeettii qabdu ijoollee abshaana rashanaa jirtan maaliif du'an bilaashitti maaliif du'an akkami du'an isin harkatti akkami isin birattuu du'an maali wanni du'an ibsan maali ijoolleen tun bar ijoollee nuti dhaluu dandeenyu ijoolleen tun bar ijoollee gartee ifi fiichara gaarii qabdu bar akkamiin rashanaman angoo isin bulchitaniin moo angootu isin fiduu keessaniif isin rashantaniini bar angoorra baadhatanii isin fidanii bar isin bar nama hacaalu hundeessaatiif hunnaayini bar isin bar nama hacaalu hundeessaa bar nyaatee bar dhiigasaa nyaatee du'asaa fokkottuu san awwaajisise bar isin nama saniif hin ta'iniif deemaa 4 kiiloo situtti aanaa deem jeeqatu gartee mataarra kaayyatee isin baase isin cinaa dhaabbate angoorraa nu buusettanii bar mataa keessa dhootanii ajjeessanii sanirraa saniifuuf dubon deebine bar isin nama saniitutu har'aan tana qaccee Oromoorraa gartee mataa keessa dhoytan gartee ijoollee mana hidhaa keessa jirtu mana hidhaa keessaa gabbaasanii rashanuu jechuun maal jechuudha xilaanii nama goonee bar ifi wayyaanee nuti jibbinutu nun goonee bar wanni isinirra Oromoo godhaa jirtan bar wayyaaneen hin goonee bar wayyaaneen bar kan mataa rashantee Oromoon ajjeefnee bar wayyaaneen bar fuutee Oromoo bar akka namni harkuutti rashannee bar isinirra ilma Oromoodhaan rashanaa jirtan mana keessaa gabbaasanii ilmaan xixiqqaa rashanaa jirtan wanni rashanamanii maali wanni hidhamanii maali badii isaan qaban maali heeraaf seera manni dhiyeessine heera kan beeytan heera kamiif beeytan heera kamiif maaliif heeraaf hin dhiyeessina maaliif du'an lubbuun namaa angoo teessan eeguudhaaf du'anii angoorra siffiduudhaaf du'anii isaan angoorra siffidan tanaaf du'anii tanaaf du'uu qabanii kasaaraan isaanii maali angoorra siffiduudhaaf maaliif gartee sila angoorra siffiduu baatanii bikka sanuu hin jirtan qofti keessanuu bikka san hin jirtan isaan silaa waan isaan qabsaa'aniif gartee angoorra siffidanii angoo sanarra galanni isaanii du'a isaanii taateen haati Oromoo booyaa jirti sinirraa OPDO rabbisii haa balleessu warra gartee diqaalaa amma 27 gartee Oromoo rashanuu irratti Oromoo ajjeesuu irratti Oromoo toorchi godhuu irratti kirminaalli biyya sanii OPDO gartee isinii fi gartee diqaalaa mililik safaariidha gartee wal taatanii gartee akka rashanamuun irratti galgala miitingii irratti teessanii irra wal mari'attaniin rashanamuu qabdii gabbaatu gartee uummata nu rakkaasiyatan uummata maal isin rakkaasii heera beeytan seera yoo beeytan mataa yoo qabaatan maaliif uummata kanaaf gartee biiziin goone uummata dalagaatti baastanii
ما هم تقرتي دلقاتي باسني بابي زينغورين أكمل لبونا ما سنار كرشنامتي إسيني في قرتي وريكو باتوني ورميلي قرتي أنغوتي سنجر مالي نمني تقولين قرتي كمل نورد أبتين نورد بطافي مات أورمو رشان أجرتن أورمو غيارا دو أجرا أورمو غيارا تورتي أجرا أورمو نك غاربيجا تر دو إيه أجستني رشان تاني فوتاني غاربيجا درباجرتن خدرباجرو قرتي قوة تو رميلي دمك يا مكوني في نمت كدري النتيجة في كرتي إيفن دم بلاش تكالات أوسن كرتي خمك أورموتي نشتاو ميكتلي ساتي في منقصو ماريخ جانسان سنين كان كرتي وري أجي دمر سيفي أكرشان منرت أورمو رشان سيساجرون إيسيني ورشان ساجرون أول أبدو توانيان أما أنت نكرتي توانيان أول أبدو إنه أدو سوارك قادا توانيان وري كرتي لبونا ما رشان سيساجرون رتي كرتي warra gartee lubbuu namaatti taphachaa jiru isiniif isin badduun akkuma mallas zeenaan biyya uffata sanatti biyya uffachuurraa isin deebitan numa buutan arra buutan boru buutaniif numa buutan bikkee isin seentan isin laallame oromoo haati oromoo madaayite haati oromoo garaasii balbalee haati oromoo gartee beelettee dheebottee uhaa gurgudu uhaa buuftee ilmaasii kana guddiftee arree gartee ilmaan guddifattee arra naaf faayidaa wanyattee barsiifattee arree isaan gartee mirga isaa gaafachuudhaaf rashantan isin راشان تدري فتني كغاربي على فرد دربتان المناماتي برخيس دربتان هاتي بر بيلا بودان قيسافو هاتي بي بيراتي في هاتي بي أوروموت هاتي أوروموت اللي ولد هاتي أوروموت هي يومان قدس المازيدا كرتي أكيد مان أمريكا خنتي نكرتي اللي شروطي متي المان هاتي أوروموت هي يومان قدسي المان يومان قدس أنا سنرانتنا برسوم سنبابتي برسوم وانسين سفديف أنقرة سفديف أول أبدو خيجان الله لمني خاران تنقرتي خيجان لمني كان غرغله بولتيسين جنة كرتي أما دي دميتور بدأني بولتيسين جونجرو كرتي أتي أركديجات أما توانيان سي توانيان أول أبدوت أما خغرتي ومتفنتالي جيسس أول أبدوت إسافي فكاتا كسا أدي ورقات خاجيس ورفنتالي جيس فكاتا كساتي وجه كرتي أما اللي توانيان كيرو كرتي أما فا أما فاين ما برايم منجست بريزنت يوروميات انتاجدي هيتا تجرا أجيسو دافيس رشانسيسو دافيس توانياني أول أبدوت أما تقولي أدي سورة قاتي فيني نما نما توانياني دا كجايبات تقرتي نمي قرتي أورمو متارا كسر دوداف كالقلا قدام قرتي دلقان ساني شرو أورمو رخد نغاجراني إنسان ساني أما تدافو مني أورمو دا قرتي يو خنا نجيسن تاتي هادراتي سن إلمان كيسن راكبام جلانا فينا أبدا وان قبدنا رغرغرا لبونا ما تكايغا ديبتون ورغزي جلا قرتي أفور رسالة تخدمي منيدا خاني رجع ديمني غزي دبنين بودا مالغورا تولى غباسني رشانين لو خنا رياده كباتن قرتي سنفين بنا ياده خسن سنلنا سر ياده خندان تنافو أورو ما أنقولي كرانو كوب جولة كيرو تبلاش دوتنا كراخ ينوكو بتنافين دوفه نمني يادو كباتن إركض دادا سو تنافو سنين نكا يادو كباتن نكا سينا يادو بالشات أيو كباتن سينا يادو بالشات أقرتي واي كيرو خنا رت قرتي قرتي لبو بلاش دوا جرتنا رت قرتي واسو بربادن إركض داسايو ما وانت مالي يرجع داتي سنين نكاني سينا يا دخل دبرسا يا دخل سنين برباد سينا هذا بالشاتان مكبدر سينا ارجع داعي نقدر تسافر سرتي سير كتير جرسيني أودوغا we don't came by tondo أيه سير كتير ونيني مكان ما ندوني فبلين كيا جولين غرغري بيجا كيس جرتي يا دساني خلنا تشوفدان سو تنافو يو حسان مكان ساني ودو تيغرتي مكان ما سريني بيكما تنافو مكان ما داوم بربادو دين جاني وان نتي ماني جرني روغرتي انتو كوتنو ديني مكا جاري جران تنافو جولي يا دك ساني هيمچوا بربادني ارغا دا فريندو ما انت ارغا دا سيني فين نكا اودو خبرن سو كيس ارغا نيرا
qabachuu hin dandeenye. I think internet khayt na fakkaata. Okay. Ayyaana biraatti fincaan si khannaafi. Aye qabaddu. Hello. Obboleessa. Dubbadhu haa. No wasting time. Okay, qabadhu. Si argeet hin jira. Hello. Aye. Aye. Nagaya. Naya. Kaya kiti. Nagaya. Jirra. Jirra. Maal jirta no? Waan dubbachaa ture ga'u jirtaabi. Awan maal raasoo jirta to sin jeesi gaashu jirin vaay na ergi deeran da wata kawaan da gin kaf. Oh, okay. Aye, haa seeni fi dhaggeeffadhuuti boodarra deebina. Siin naqa boodarra. Irra deebitu malee akkamittiin dhageeffadha duuba ammaata rasmaarra deebitu malee raayi. Oti raayinaa sawaa jira takkaan maal farra deemuun kaan uummata biraatti booriingi taa'aa si galee sanaafuu taa'ee jedha dhaggeeffadhuuti. Yaanoo biraa yaada kan na turratti deebitee seeta siin naqa deebiteeti. Aye, it is okay. Aye. Qabaddu. Qabaddu Prince Khaya. Gisee namni sin ergee dafaa qabaddaati itti olsee naa qabbileen. Aye. Aye qabaddu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya obboleettii biyya qaalii akkam nagaa fayyaa? Nagee fayyaa obboleessa Khaya qaalii akkam? Nagaa galata rabbiiti. Yaaboo maaluma akkasii danfise? Rakkattee uwwise hojii rakkannee bar. Wanni na danfise du'a namaatiin na rakkise akka maayeen dubbachuu jiru si dhaga'uu turte. Okay, waan nan dubbadde sanarratti gartee yaada waan qabdu dubbadhu. Laalammaati akka gootu. Akkaan godhunatti ni miti gartee yaada kan kee dubbadhu. Bar ani na ajaa'ibsiifte makiinan gorsiifachuudhaas baate moo rakkoon tee maali tayyattu? Okay, namni yaada bareedaa qabdan. Namni gartee yaada bilchaataa qabdan. Yaada garbee kama gurbaa kun haasa'uutii miti yaada bilchaataa namni qabdan. Namni kun kama sabaa qabdan. Gartee dubbachuu barbaannee yootan erga daasiniin naqaa. Rakkina makiinaa qabaniin.